Limman sunuun amanama kumaandar akkam jette. Mormiidhaa miti bar kumaandar kun seera biyyattiin ittiin bulu. Qoy kumaandar amma waliin morminoodha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa nu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti. In buuftanii mi? Kan buufnuuf hin jira. Ani buufnuuf jira. Aga immoo nama bakka buuftaniinu halaafitan akka nuuf fiddaniin ministeera biran akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan. Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni seera qaba kumaandar. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kanaan halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baana. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii mi waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu ta'e halaafinna ta'e nu fudhata halkan kanaanu. Nu fudhata. Akkamitti fudhattan isin eenyu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatuu sun beekamuu qaba. Amma kun bar dubbii dhugaa irra wal mormaa irraa kumaandar nuti fudhataa osoo hin taane. Eenyutu bakka bu'aa jennee baramma ba'a dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof security'n biraa jijjiiramu security'n biraa bakka bu'eeti. Akkoo qaama mootummaatu dhimma. Kun kumaandar yaani osoo kaddu'e boolla ol baheetii halaafinna tana kenname kana seera mootummaa cabsuuf illee mitan. Seera mootummaa ni hordofanii kabajas. Qajeelchi keessanis ni fudhas ni hordofas. Security maan tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemuun maali? Animo bineensa jedhan nama gateen bahu hin du'a malee asitti. Bineensa jedhan nama gateen bahu. Ajaja seeraan na dhufeen fudhaan ajaja oomin fudhedha ajaja karaa seeraatiin ni fudha har'a dhiisii borus. Kana caalaa wal kadhachuun hin jiru. Ambee jedhee kumaandar kadhaaf na kadhadhaadhaan jiru beekan ammallee. Kun seeraan haa deemnu akkuma tanaan dura dalagaa turtanii naa dalagaa olfaa naa dalagnu ammas. Koppa eenyuun bakka buusee ba'a. Egaa amma halkan barii keessaa sa'aatii 11 walakkaa irra jirra. Egaa amma kan argamnu immoo mana jireenyaa Jawaar Mohaammed fuulduratti argamna. Qeerroon hedduu asitti argamtanii jirtanii maaltu garana sitti deemni rakkan keessatti argama kana? Tole galatooma akkuma beekamu wanti garanuu fide yaalii fi doorsisa adda addaa mana jireenyaa Jawaar Mohaammed fi eegdota Jawaar Mohaammed akka osoo hayyama seeraa malee akka bahan qaamaa fi bilbilaan doorsisa adda addaa akka irra ture karaa sooshaal miidiyaanis ta'e qaamaanis mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Kanumarraa kaanee halkan keessa naannoo sa'a 9tti iddoo jirru kaanee qeerroon bakka adda addaatti wal gurmeessuudhaan naannoo mana jireenyaa Jawaar Mohaammed kanatti marsee akkuma argaa jirtan asitti argama jechuudha. Egaa amma bariidhaa galgalas namni qeerroo hedduudha kan asitti argamu. Wanti kun sirriidha jettee addaata akka qeerroo tokkooti. Tokkoffaa wanti kun kallattii lamaan sirrii ta'uu dhabuusaa ifaanifattu waan beekamu. Tokkoffaan seeraan ala osoo ajajaa mana murtii malee seeraan ala halkan doorsisanii mana jireenyaa namaa marsuun sirriidha miti. Lammaffaa akkuma walii galattu doorsisni nama kanarratti ta'u miidiyaa kanaa fi nama kanarratti ta'u doorsisa uummata guutuu sagalee sabaaf sablammoota cunqurfamtoota hundarratti ta'u waan ta'eef akkuma waliigalaatti nageenya biyya kanaaf ta'e nageenya gaanfa Afrikaatiif sodaachisaa waan ta'eef mootummaas ta'e qaamni waan kana duuba jiru harka keessaa fudhachuu akka qaban dhaamuun barbaada. Egaa amma sa'aatii ammaa kana uummanni qeerroon magaalaa Finfinnees ta'e naannoo Finfinnee jechuudha. Oduu kana dhagee booddee bakka jireenyaa obbo Jawaar Mohaammed argamtanii jirtanii. Uummanni Oromoo hedduu immoo karaa feesbuukidhaan oduu kana dhaga'een jedhee abdadha. Isaan immoo akka tasgabbaa'aniif ergaan isin argisan maal inni Oromoon immoo waan jalqabneef saniif immoo akka cimsinee galmaan geennuuf immoo maal gochuu qabna jetta? Tole uummanni Oromoo bakka jirutti hamma ammaatti nagaha.
wanti haaraan ta'e hin jiru Jawaaris hin qabamne akkuma asitti argamaa jiru kana qeerroo marsee gaara garuu gara fuulduraatti waan ta'u hunda uummanni Oromoo bakka jiru dammaqinaan tokkummaadhaan waan jiru hunda hordofee yeroo barbaade. Hayyee sa'aatiitti dhageenya irraa kaanee sa'aatiitti doorsisaa fi kallattii maraanis immoo uummanni Oromoo gurra isaa gara mana jireenyaa fi nageenya Jawaar irratti kan inni xiyyeeffatee jiru dhimma nama dhuunfaa waan ta'eef itoo hin taane dhimma namni jaallatuu fi akka gurraa fi ija akka uummataa miidiyaa ta'u nama hundeessee hoogganaa jiru akkasumas immoo mootummaadha wajjiniin nama kallattii isaan qabsiisuudhaan gara uummataatiin tajaajilaa bilbilaatii hin jiru Oromoo kan ta'es ta'e sababa cunqurfamaa kan ta'e marti isaayyuu dhufee bilbilee maalitti jirtu maaltu isin barbaachisaa asii maal gochuu qabna achii immoo isin dhaqqabaa jirra kan jedhudha kan sagaleen dhagahamaatti jiru akkuma argitanii qeerroon miira tasgabbii qabuun waldhageettiidhaan isa dursinee nu ofii keenya hin kennina jedheetidha kan inni hiriiree eegaatii jiru garuu haga yoonaa wanti jiru yoo jiraate sa'aatii Jawaar jedhame irraa kaasee oduun jiru dhugaa haa ta'u iyyuu malee oduun jiru dhugaa haa ta'u iyyuu malee inni hin qabaminiitidha kan inni jiru uummannis tasgabbiidhaan uummata dargaggoo as jiru kanatti qalbii isaa gatee qalbii uummanni as jiru kun yookiin dargaggoon as jiru kun kan Jawaar dursee of kennu waan ta'eef iyyuu isaan irratti miira tasgabbii qabuun imaanaa isaa yookiin immoo yaada isaa gatuu ni danda'a jedheetiin ani yaada kiyya dhaamsa akkumaan jechaati jiru isa wajjiniin jirra akkuma isin wajjiniin jirtanii isa wajjiniin taane baraaramiinsa balaa irra gahuudhaaf jiru ni dandamachiisa. Egaa Jawaar nama tokko inni immoo uummata yookaan immoo qeerroof qarree kumaatamaan lakkaa'aman lakkoofsee jira namni nama du'uun isaan oolu nuti immoo boru bakka isaa buunee biyya keenya kana eeguudhaaf qeerroof qarreen maal gochuu qabna jettee yaadda? Egaan Jawaariin dursa wanta nuti beekne hin jiru kaayyoo isaatiif murannoo isaa beekumsaa fi dandeettii akkasumas immoo tarsiimoo inni qabsoo keessatti fayyadamudha kan nama hundaa wajjin wal isa barsiise utuu dandeettii hin qabaatu ta'eeti akka nama kamiiyyuu ganda isaa keessatti illee utuu hin beekamin hafa amma garuu sadarkaa biyyaarra darbee sadarkaa ardiilee fi kaatellee balaa isarra gahu hin feenu yoodhuma kan gahu ta'e iyyuu immoo akkuma goototni darban wareegamanii nuun firii isaa innis Jawaarumti mataan isaayyuu firii warra wareegamtoota kanaa ta'e wanti nuti hin taaneef hin jiraatu yookiin immoo wanti firii of haa eeggatu dhimma magaalaa Finfinnee jenna taanaan dhimma Oromiyaa jenna taanaan dhimma afaan Oromoo jenna taanaan dhimma nama Oromoo jaallatu jenna taanaan Oromoon kamiyyuu waan isaa irratti nama hin dhiisu waan ta'eef iyyuu murtii gowwaa Egaa bona inni biraa immoo maal inni egaa nuti uummanni Oromoo calluma jennee Finfinneen kan keenya jenna malee osoo sabni nafxanyaa tokko akkas ta'eera ta'eeti hundi isaanii bakka isaanii yaa'anii ba'an hin beekna miti qeerroon magaalaa kana keessa jiru uummanni Oromoo immoo Finfinneen kinkiyya jechuurraa magaalatti keessa galeetiin abbaa biyyummaa isaallee kan mul'isutu guyyaa kana nama fayyada beektee abbaa biyyaa ta'uun gama kanaan maal gochuu qabna jettee yaadda? Amma walumaa galasaa jarritti kan firaaf eeleen naamne ormaaf eegeedhaaf akka jedhan sana murtoowwan baay'ee isaa argineerra murtoo saba fayyadu wanta sabitti gammadu miidiyaaleen fi namoonni fi sagantaawwan sadarkaa federaalaatti labsamaniiti adeeman akka hanqatan ta'aniiti jiru. Kanaaf wanti naaf hin gallee fi uummata hunda burjaajessaa jiru uummata hundaaf galaati hin jiru kallattii itti mootummaan deemaati jirudha. Kallattii itti koree jiraawwachiiftuun biyyittii kana qaamoleen mootummaa itti biyya kana oofaa jiranidha. Maal yaadaniitudha? Maanni wanta akkasii akka inni wanta gaarii hin taane hundumti keenya iyyuu ni beekna. Dhimma abbaa biyyummaa kan magaalaa Finfinnee kanas yoo ta'e duraan akka itti dhabame ni beekama. Akka itti fidamu sanas irrattis hojjechuu utuu danda'anii dhaabbanni hundumti. Okay. One. Okay, uummanni keenya bakka hundumaatti argamtan guutummaa addunyaatti Itoophiyaa keessas Ameerikaattis bakka biroottis kan argamtan ergaa ariifachiisaa yeroo ammaa kanatti wanta isin dabarsuu barbaadu tokko qabna. Gidduu kana akkuma dhagaa jirtan siyaasni biyya keenyaa inni isaa guyyaadhaatii gara guyyaatti dabalaa jira. Miidhaan uummata keenya irra gahaa jirus mirga uummata keenyaa sarbuudhaaf yaaliin godhamaa jirus itti fufee jira.
miidiyaalee Oromoon qaban keessaa miidiyaa guddaa tokko irratti iddoo kana akka cufamu dhaadannoon irratti dhaadatamaa akka jiru ni beektu. Guyyaa irraa kana amma galgala kana akka dhageenyatti immoo manni Jawar Mohammed itti gaafatamaa miidiyaa kana akka jiru dhageenye jira. Isa dura gidduuma kana keessa namoota isa eegan eegdota isaa jalaa fuudhanii eegumsa malee hambisuudhaan balaa adda addaatti saaxiluudhaaf yaaliin godhamaa akka tures quba qabna turre. Kunoo warra wanni kun dhugoomee eegdota isaa jalaa fuudhuudhaan akkasumas immoo mana isaa deemanii marsanii to'annoo jala oolchuudhaaf yaaliin godhamaa akka jirudha kan amma quba qabnu. Kana uummanni keenya quba qabaatee miidiyaan keenya akka hin ugguramne sagaleen keenyas akka hin ukkaamamne kanaatiif waan gochuun irra jira jedheetan amana. Ani yeroo ammaa kana kanan jiru biyya keessa miti biyya Ameerikaa keessa jira. Haa ta'uutii namoonni biyya jirtan hundumtuu haala amma nu mudachaa jiru kana dammaqinaan akka hordoftan karaa kamiin iyyuu rakkoo kana ofirraa qolachuudhaaf bira akka dhaabbattan miidiyaan keenya sagaleen keenya akka hin ukkaamamne namnis garmalee akka hin butamne eegumsa akka gootaniif jedheen ergaas ni dabarsuu barbaada. Nus yeroo gabaabaa keessatti hojii iddoo kanatti argamne hojjechuudhaaf dhufne dhiifne gara biyyaatti dhufuudhaaf qophii gochaa jirra. Kanaatiif uummanni keenya bakka hundumaa jiru hundumtuu kana quba qabaatee tumsa akka godhuufan kabajaan isin gaafadha.